الدنيا تنالا ميولو في قدوسي أكاني ملمانا Gani! Gani! Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota jabbootu yooyyaa babaaroo isiniin jedhee jira. Warreen hordoftan galatooma like share subscribe. Jiru addunyaa tana laala mi'ooloo fi gadoonsi akkaani malmaana. Daganne isiniin jedha har'allee guyyaa har'aa waan tokko isin argisiisuuf deema. Waan kana nama dalaguu beeku bareedaadha. Namni dalaguu hin beekne immoo Gani! Gani! haala kanaan dalagee jira jechuudha. Re'ee jirtu awwaalu jechuudha. Re'ee jirtu awwaalu amma kachaanu sun ruuza. Inni kun immoo re'een as keessa jira banee isin argisiisa gara fuulduraatitti. Inni kun immoo kan ruuza itti dalagu jechuudha. Maraqii yookaan qimamii jedhama afaan biyya keenyatti. As keessatti waraabaa jechuudha. As keessa waraabaa. Kanaaf na duuka bu'aatiin na hordofaa isiniin jedha. Hanga sadumaatti warri like share subscribe goone like share subscribe godhaa maatiiwwan gara keenyatti dabalama isiniin jenna galatooma. Jiru addunyaa tana laala mi'ooloo fi gadoonsi akkaani malmaana. Okay, kuno haala kanaan affeelama. Haala kanaan jechuudha. Warri hin beekne yoo jiraattan hin bartan jedhee abdiin qaba. Amma bishaan garanatti as waraaba. Waan as keessa jiru kana maaliif ruuzni as keessatti dalagama waan ta'eef ruuza haalan mi'eessa yookaan wantoota garaagaraatti godha jechuudha. Re'ee jirtudha kun akkuma qalamteeni mataa qofa irraa muramte matalleen asuma keessa jira. Haala galatooma isiniin jedha. Naaf jiraadha haala kanaan na hordofan na faana bu'aa hanga isidumatti waa hedduu irraa barattan jedhee yaada. Jireenya biyya namni kamiyyuu bakka keessa jiraata namni nama jala hin dalagne yookaan hin jira jedhee yaadu. Inna kanaaf waan akkanaa kana warri dalaydanis warri dalaydanii hin beeknes gara fuulduraatitti koomantii jalatti nu barreessaa yoo nu barsiisii jettan isin barsiisa. Namni waan kana beeku biyya kana keessatti hedduu dalagaa hin dhabu. Dalagaan hin argataa jechuudha. Walumaa galatti dalagaa waan akkanaa kanarra baay'ee tokko jirti jechuudha. Isinii galee galatooma isiniin jedha. Hanga dhumaatti na faana bu'aa mallee gara fuulduratti deemnaa jechuudha. Jiru addunyaa tana laala mi'ooloo fi gadoonsi akkaani malmaana. Okay, walitti dachaanee jirra amma xumuramee jira. Mee ruuza isin argisiisa. Na duuka daawwaddaan affeerraa kiyya. Mee mucaan kuni ruuza akkamitti dalaga? Gani! Gani! Kuno haala kanaan jechuudha ruuzni. Ittiin bohaaraa suni re'eedha foon jechuudha. Inna waan akkanaati jechuun barbaade amma gizeetti gannaqu walitti dachaana. Egaa hojiin isaa xiqqoonaan ulfaata. Nama lamaffaa barbaachisa. Haa ta'u egaa nuti akkanumatti dalaynaa inni biraa immoo Jiru addunyaa tana laala mi'ooloo fi gadoonsi akkaani malmaana. Salaxaa jedhama. Haala kanadhaan xixiqqisheelessitee jirta. Gubbarra nayita. Akkanaati jechuudha. Shamarran keessattuu warri shamarranii baay'ee nutti boonaa jirtanii gama nyaataa kanaan. Kana daawwadhaa ijji keessan akka hin boonne bichaa isiniif dhaamaa jechuu barbaade galatooma. Jiru addunyaa tana laala mi'ooloo fi gadoonsi akkaani malmaana.
Got him! Got him!